تعدلت. هاي. السلام عليكم، أكم نجا الشمع. nagaa kooti nagaadha. قال تربيتي سجلين كي صوتي وكان قول فود كشوا هندجا مشي. Achi qaba. سيدا جمامي سجلين كان قو. Ona سجلين كان كي وان سجلين دوبرتيتي أماس إن صداتيني سجلين أركاسي شيء. ol kaasee يا تولي بقدر أتيجا وبليجن كي يوندي كيسانو بقدر أتاني ردي بني مرسا صدفاتي وبليتين صدفة. amantii qabachuu fi inshallah isinis ashama harka fuunee obboleeyyan muslimaatii fi kan musliman ta'anis nageenyi rabbi isin waliin haa jiraatu. Hunda keenyaafuu karaa qajeelaa rabbi nu haa agarsiisu. Rabbi kan nu uume isa kan amantiis nu filu. Isiidhaan wal isin barsiisee shaadaa qabsiifnee akkasitti gara haasawa kennaa dabarra. Tole egaa Taaddaleech mee maqaan kee eenyu eessa dhalattee eessa guddatte? maqaan koo Taaddalech Guddinaa jedhama. Kan dhaladhe Arsiidha. Arsii. Arsii Asallaa jechuudha. Maashaallah. Arsii asallaan ganduma islaamaa keessa dhalattee jechuu guddatte. Eeyyeen. Safaruma islaamnis kiristaaninis amaari waluma keessa baay'ate waluma keessa jiran. Musliimnis kiristaannis ortodoksiinis waluma keessa jiran. Ganda bareedaadha. Tole egaa namni yeroo argamu gariin haadhaatu islaama gariin abbaatu kiristaanaa biyya keenya kun akkana naannoon garii wal keessa makaadha. Maatiin tanteetoo akkuma keetitti amantii biraa qaba moo islaama moo musliima moo kiristaana moo beenca moo amantii tam biraa dhuftan? Ani warri koo guutuunuu amantii ortodoksiiti kan isaan hordofanii. Bakka jechuun ani ergani biyya keessatti illee warra musliimaa kiristaanaa guutuu wajjin akkuma nama tokkootti ittiin jiraanna. Wanni amantii waltuun yookaan immoo amantii wal geenyu tokko illee hin jiru. Bakka Dhuga. akkuma nama tokko akkuma oromummaatitti wajjin jiraachaa turre. Bakka ergan biyya kana dhufee miidiyaa waan hundaa dhaggeeffadhaa. Kan ortodoksii sanarra kan musliimatitti ofitti na fudhatee bakka dasna jedhee omtuun as gaddadee waan ta'eef fedhii kootiin. Mee gara biyyaatiin achi waati qosi deebisaa. Mee waa'ee gaafa biyya jirtu maal yaadatta? Islaam amma geettee nuti gaafa biyyatti naannoo Amaaraa jiraatus, ollaan kaafirri jiraatus, Oromoon Musliimaa jiraatus wal beeyna gartee Amaarree akka gartee kan jechuun gartee Islaaman ta'in namni charchii gartee mana kadhaa deemu guyyaa sanbataa fi sanbata xiqqaaf sanbata guddaa. Mee waa'ee Islaamaatti irraa maal beeyta gaafa biyya jirtu maal yaadatta? Ani jechuun waa'ee kiristaanallee ani ortodoksiidha malee ani amantii kiristaanaatillee deemetu garuu warri ortodoksiidha. Amantii ortodoksii illee deemee wanni hordofe hin jiru. Tokko illee beeku garuu harmeen koo jechuudha yeroo hunda deemtee waa'ee ortodoksii kana sirriitti nu hordofti. Tsoomii ortodoksii hundaa bakka akka hundaa olitti jechuudha. Safara san keessaan doomishii baay'ee kana kan hordofti amantii ortodoksiif ooltu ishiidha. Garuu abbaan koo waa'ee kana karaa hojii ofii malee wanni kanatti amanu hin jiru. Namanu nus ijoolleen keenyas guutuun isaanii wanni amantii ortodoksii isa wajjin deemaniitu aman tokko hin jiru. Maqaa ortodoksiidha malee jechuudha. Mana barumsaatitti illee hiriyoonni koo musliimiin baay'ata biyya Arsii keessatti jechuudha. Hiriyoonni nu wajjin teenyee nyaata wajjin nyaannu mana keenya dhufanii mana isaanii naqna halbee waliin nyaannu malee wal jaalanna bakka akka nama tokkootti jechuudha. Bakka kanuma garuu ergan biyya kana asitti dhufee baay'inaan nama baay'eedhaan jechuudha. Ani musliiman jechaa tureyyuu bakka kiristaanummaa koo dhoksee jechuudha. Namni baay'ee miidiyaa kanarratti na beekuu danda'a warri isin dhoksallee dhiifaman jedha. Abshir. Maal eegata namni waan gariin ittiin beekamu hojii isaa uffata hijaaba takka uffata hijaabachuu baatus maqaan isaa muslim eegama dhokeeffattee maal muggaafatteeti? Faaxumaa jedheeta muggaafadhen ture. Faaxumaan tun eessarraa kaate maaltu maqaan kun gaa sababa qaba? Jechuun bakka Faaxuma beekamoo nama maqaa Faaxumaa kana eenyurraa korrajjee eenyurraa fuuteeti? Maqaa Faaxumaa kana akkanumatti akka dasna jedheetumaan
akkanumatti moggaafa'ee feesbuukii kee Faaxumaa jedhee banadhee nama hundaan Mhm. ani dhuguma kiristaanaa miti musliima jechaan ture. Maaliif ijaabaan godhannee nama baay'een na gaafate ijoollee musliimaa jechuudha. Mhm. Biyya kanatti dhooggaa waan ta'eefan ofirraa Mhm. fuudhee malee ani duraan musliiman ture. Warri kootis musliima. Jedheetuma akka musliimatitti haasa'aa ture. Ammaaf Faaxumaan yoo beekama. dhiifama hin Faaxumaan jedhu ijoollee ergamaa Nabi Muhammad keessaa tan dubartii Faaxumaa jedhamtu jira. Faaxumaadha isiinis. Waan bareedaadha. Maasha Allah. Mee maquma kanallee maqaa kana eeguma shaadaa qabattee mee shaadaa qabannee achi boodetti seenna waan namni irrattuu hin beeynu taaddalee keenya maqaa Faaxumaan kunis bareeda jaalatamaadha. Amantii Islaamaa tana gartee jechumaan seenanii jechumaan keessaa bahullee dandeenya. Gartee namni arrabbitti hin amanu rabbiin hin jiru Nabi Muhammad hin jiru akkana kitaabatti hin amanu jee namni arraba kanaan seenaa arraba kanaan keessaa bahalle. Saniif mee amantii tana baga rabbiin sitti gartee jaalachiisee sitti argamsiisee mee imalateetii sirraa haasofna gara lafa arabaa beeyruu jirta. Shaadaa jedhamu jira jecha lamaan namni gartee amantii Islaamaa tana seenu rabbiin dhugoomsee ergamaa isaa dhugoomsu san waliin jenna na booda qophiidha. eeyyoon qophiidha. Tole maasha Allah. Bismillah. Ashhadu Ashaadu an laa allaa ilaaha illaaha illa Allah illallah wa ashhadu wa ashaadu anna anna Muhammadan muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuuluhu. Afaan Oromootitti arragaan baha Arragaan baha rabbii tokko malee rabbiin tokko malee rabbiin biraa akkan jirre rabbiin biraa akka hin jirre kan haqaan gabbaramu kan haqaan gabbaramu Allah qofa. Allaha qofa. Muhammadiis ragaan baha Muhammadis ragaan baha akka akka ergamaa rabbii ta'e ergamaa rabbii ta'e ragaan baha. ragaan baha. Iyyasuus yookaan Ciisaa Iyyesuus yookaan Iisaa innilleen inni ta'e ilma rabbii akkan tahin ilma rabbii akkan tahin akkan ta'in rabbiillee akkan tahin rabbillee akkan ta'in ragaan baha. ragaan baha. Ergamaa ta'uun ragaa baha. Ergamaa ta'uun ragaan baha. Dhumatte hanganuma waanni sirra ulfaate wayii jira mee maaltu si dhageeme inshallah. Dura nu sodaadhee yookaan immoo akkamitti asirratti baay'ee tasaafadhee ture baay'ee kana dasnu'e. Allahu akbar. Maasha Allah. Baga amantii sana qabattee baga gammaddee rabbiin sirraa haa jaalatu. Ulaagaa waan barbaachisus eega islaamanii maqaa qofa fudhatanii deemuu miti gartee namni safara deemu tokko sinqii gartee biyyatti deemu paasapoora waa guurratee deema. Amantii tanaas eega seenanii waa qabaattee deemuu qabda addunyaa kanarraa ila hanga duututti san wal barsiifna ijoollee dubartoota hedduu jira si barsanii garee hedduu jira sanii mee tanuma islaamummaa tanatti asaa deebinuu maatii abbaan kan kee haati kan kee ilmaan meeqa qaban ati tan meeqaffaati? Maatiin koo ilmaan 5 qabanii ana sadaffaati. Bareeda maashaallah bareedaadha rabbi sirraa jaalatu ilmaan dubartii too meeqa? Dubartiin 4 dhiirri 1. Isintu injifate bareedaadha umaatu kennaa rabbiiti. Mee gama biraatiin yoo namni gartee gara amantii kana dhufu gufuu waa hedduutti ta'a gariin maatiidhaan wal dhabaa abbaan hin ari'a haatiin ariitii obboleessin ari'a kana keessatti mudannoo kana gartee waa hedduugaa obsu nama barbaachisa. Amantii tana akka fudhattee yoo itti himte rakkinni sirra ga'u jira jettee yaadda? Ana rakkinni tokko narraan ga'u amantii fe'ellee waan hordofee wanti takka rakkinni tokko narraan ga'u jechuun ani yeroon biyya kanallee dhufu ofii kiyyaa of danda'ee mataa kootiin of danda'ee dhufee warra koo biraa miti kanan dhufee ofii kiyyaa osoo hojjedhu ofii kiyyaa of danda'ee kanan bakka kana dhufee ani warra koo wannan deemee dhibu yookaan immoo waa'ee amantii kanaan isaan dhibu yookaan immoo isaan biratti deebi'ee isaan bira taa'u miti
ani bakka kophaa of jiraadhee amantii koo qabadhee of jiraadhee anan jiraadhu malee warra koo bira kanan taa'ee na danda'a na gargaara ani kana kanan jedhuun tokko hin jiru. Durallee ofuma danda'een as dhufe waan ta'eef jechuudha. Dirqama gaa amantiin waa'ee haadhaa fi abbaa bakka guddaa qooda guddaa qabanii darajaa guddoo qabanii haati amantii islaamaa taatu kiristaana beentee waaqeffataa waa hunda taatu dirqama qarqaaruun bira dhaabbachuun yoo rakkattee hunda godhuun si deettee baatii ji'a meeqa si baadhattee saniif mirga isaaniis eeguun dirqama ta'a. Mee maaltu sababa sii ta'ee gara amantii kana yeroo hedduu nama gara amantii dhufu akkuma dhaggeeffattetti gariin duraan amantii islaamaa tan hin jibba kitaaba dubbisuun jibba nama muslimaatillee gariin hin jibba gariin hin jibbu. Gariin gartee amantuma isaatan hundi sababni isaan jibbanii fakkeenya amantii musliimaa kana keessatti jechuudha. Itoophiyaa keessatti baay'inaan yoo amaariffaa fi oromiffaan ta'in hin beekan. Kitaabni musliimaa irra jiran immoo arabiffaa waan ta'eef arabni sun yaadni isaa namaan galu jechi isaa namaan galu sababa kanarraa ta'ee jibbama malee amantii musliimaa baay'ee kan namatti tolu baay'een das nama jedhudha. Baay'ee kan hundiyyuu amanuu qabu dhugaa baay'ee kan duraan arabiffa bichaadha. Quraana kan baratamu waan hundi arabiffa san immoo hundi hin beeku sababa kanarraa kan ta'e jibbamuu danda'a. Malee baay'ee kana kan namatti tolu das nama jedhaan. Dhugaa rabbi dubbachuuf hawaasni keenya maashaallah gartee amantii waliin qooduu sabummaa waliin qooduu nagaan waliin jiraachuu ture. Mee guyyaa kan murteeffatte amantii islaamaa tana agartee ani seenuun qabaa jettee bubbultee moo yeroo gabaabdu? Isa ture qaata waggaa tokko ol akkas nan ta'a furfaarii hunda jijjiirra'ee kan musliimaa yeroo hunda nan hordofaa ustaazota baay'ee jalatti gaafii nan gaafadha. Namni achirratti koomantii kennuu bichaa keessa dhufee na dubbisee isaan na dubbisa sunis waan biraa taasisan malee waa'ee amantii kana namni haasa'u tokko illee hin jiru. Ani wanna singalateeffachuu barbaadu baay'ee kana na kabajanii koomantii jalaaltanii na kabajanii dhuftanii. Koomentiin kan irratti jalatti kanuma torbaan kana obboleessi tokko wajjin waa'ee gartee gandummaa naannummaa haasofne san irra jalattiin si arge achi durallee sin argine hin beeyne. Mesela aduma san bicha kan barreesse yuusiniif iyyuu balaa shurrubbeeti jechuudha shurrubbee zala yoo isaatu siyyaamee sababa san irraa danda'een achirratti barreesse baay'ee kana naa deebisu keessaniif galatoomaa jedha. Ustaazota baay'ee jalatti barreessan ture. Yeroo hedduu beektaa namni arguu dhabuun mala amma yeroo hedduu waan waggaa dabre dura na barreessan fa'a argaa nama hedduu 50 20 30 40 dhibbatti lakkaa'amu barreessaa. Barreeffamni kun akkuma wal dura barreessanii wal jalaa deemaa hin fagaata namni keessa deemee dubbisuudhaaf hin danda'u gariin bilbila si gaafata gariin waa'ee amantii si gaafata hin argitu yeroo agartee deebistuun namni kun addunyaa irra jiraachuu dhabuun mala bilbila jijjiirratee feesbuukii jijjiirratee sanii mee Rabbiin nurraa haa jaalatu Rabbiin sirraa jaalatu mee silaa waggaa tokko dura amantii kana dura duute maaltu nan dhageemettee yaadda silaa? Egaa duuni hundarrattuu haftu yaa'u carraadhaan jedha isarratti kanarratti garuu hin beekne garuu waan namatti dhagahamu kun carraadha. Seenaa guddoo isaa. Miti yootti qajeelanii sirriitti hordofanii maqaan bichaa musliima ta'ee fi miti amantiin kun musliima ta'ee fi bichaa miti yoo seeran waa'ee isaa san qabatanii waan isaa san baratanidha kan musliima jedhamu. Musliima jannata galamnaa'una jechuu fi bichaa fi miti warra Abshir jadi naltuudha warri amantii musliimaa keessallee jiru akka sirriitti kana qabatanii hordofanii osoo idoon kana seeniin osoo hin du'ees beeku kun carraadhaan jedha malee waan jedhu tokko hin jiru. Wallaahi carraa guddoodha. Waggaa dila kana jiraattee addunyaarra waggaa 20 taatu 15 17 18 20 takkallee taatu hanga jiraattee umrii teessumaa fi rabbii beeka guyyaa fadhe rabbiin nama qajeelcha guyyaa fadhe gartee duutis taasuma nama dhufti hin beekan amrii rabbii guyyaa kam du'anii bakka itti du'anii yeroo du'aniis hin beekanii amantii irra du'anillee hin beekan rabbiin kadhatanii galatoomi mee maqaa
Taaddaleech kan maatiin sii baaste kana dhiisnamoo maqaa kan ati filatte tokko kanuma nam tokko siin filin akkanuma lafaa kaatee Faaxumaa jette tokko san fudhattamoo maqaa biraa kan ati sammuu keessa yaadduu jira. Ani maqaa Faaxumaa doon jedhees dasneedha. Feesbuukiin kee Faaxumaan Allah ture. Ammas rakkoon qabu nan Masha jijjiirraa Allah. gubannaaran kanatti jijjiiree ture. Nan jijjiira Faaxumaa Bas akkasitti. bareeda maqaa takka kan biraa itti walii galle kanuma fudhadhu maatii kan keessa kanuma Masha Allah homaan qabu galatoomii maqaa Faaxummaa kanaan jiraadhu amantiirra jiraatu siyaa godhu wal barsiifna waa takka homaatu sodaan hin jirtu biyya jirtu keessatti rabbi si haa tiisu Beeyruut jirta nagaan si tiisee maatii kan kee keessatti biyya teenya Oromiyaatti illee warra wal arguunda keenya nu haa godhu san caalaa jannata rabbii kan barbaannu kan isa rabbiin itti kadhannu kan ittiin gabbarru kana warra argatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala ni danda'a anaaf isii fi hawaasa nu daawwatu kana hundaa'u rabbiin haa godhuun jedha mee gara biraatiin namootan gartee amantii biraa hordofus akka keetii kan dhokatee kanumatti waggaa itti yaadu jiru waggaa lama ji'a takka torbaan sa'a takka itti yaadu jirus ni jira jara kanaan warra viidiyoo kana daawwatu maal jetta inshaallah. Warra viidiyoo kanaan daawwatu Kan ani amantii wanni biraa kan jechuu barbaadu amantii dhugaa ta'uu beekee maatii sodaatee abbaa dhiirsa isii sodaatee obboleeyyan sodaatee obboleetti sodaatee ollaa sodaatee maadaam sodaatee jiraatu kanaan mee dhaamsa waan itti dhaamtuuf. jechuun amantiin kuni amantii ofiiti kan mataa ofiiti kan booda nama fayyaduu danda'u kan rabbii ofiitti kadhatanidha. Amantii kana hunduyyuu akka hordofeetu amantii dhugaa karaa qajeelaa ta'uu beekaniitu akka sirriitti musliima ta'an bichaaf miti warri isaa musliima ta'ee bichaaf miti sirriitti qabataniitu waa'ee isaa hunda fakkeenyaaf amma musliima ta'ee waa'ee isaa kan hin beekne baay'eetu hin jira. Musliima ta'uu bichaaf laala malee kan amantii sana hin hordofne sirmaayyuu hin jira jechuudha. Isaan kanaanillee sirriitti akka amantii kana dhugaa ta'uu isaanii beekanii akka sirriitti hordofanii sirriitti qabatanii jechuun barbaadaan dhaamsanii warra musliimatis warra kiristaanaa yoo ta'e fedhii isaaniitiin kuni fedhiidha malee giddaajeen hin jiru fedhii isaaniitiin yoo jaalatan amantiin kun dhugaa ta'uu yeroo beekanitti itti seenuu yookaan amanuu danda'anii jedhee nama yaada. Maashaallah. Obboleeyyan gartee obboleettiin boontuu tan shaadaa qabatte tokkoffaa irratti har'a deebi'oo akkasumatti illee caaltuu tan qabatte atillee ta'e deebi'ee Faaximaa tan amantii tana qabatte isaan kanaanoo maal jetta warra har'a gartee guyyaa tokko daqiiquma waa xiqqoo wal dura saasaa wal dura seentanii alhamdulillah baga dhuftanii isaaninoo maal jettame wal isin barsiisa booda. Naam. Abshir walit deebinaatii ati yoo rabbi jeeti rabbi si laaffisee deemu duubaan si dubbisnaa inshaallah ati hojii ta'e hojjedhu walit deebinaa yoo rabbi jee. Eshi. Naam. Dhiifama ishee. Abshir nagaan jiraadhu akkasii Faaximaa ta'e inshaallah. Obboleeyyan kiyya